بداتو جنة لفرا لكامل أممني كيايا بيتو روميا kabajamtoota daawwattoota faanaa broadcasting corporate televizyinii faanaadha qophiin sonaa keenya kan guyyaa har'aa eegalee jira qophii sonaa keenya guyyaa har'aatiin egaa magaalaa Finfinnee irraatii baanee kiiloomeetira 45 fagaannee jira kallattii kibbaatiin jechuudha magaalaa Sabbataa keessa qaxxaamurreetti kan dhufne amma immoo kan argamnu Bosona Subbaa Mannaa gashaa keessattidha jechuudha bosona kana keessa gaarreedha ol ka'iinsa ni qaba lafarraatiidha kanaaf bosona kana keessa biqiltuuwwan seena qabeessa ta'an garaagaraa kan umurii dheeraa umurii haga 100 haga 200 lakkoofsisan akka jiran odeeffannoo argadheetiin jira biqiltuuwwan kanneen kamilaata san kan jiran kan isin daawwachiisnu ta'a kanneen biroo immoo iddoowwan yookaan ammoo manneen seena qabeessa ta'an kan waan himamuuf qaban jechuudha hedduutu jiran ijaateefu isaan kanneen irraa akkasuma kan isin daawwachiisnu ta'a jechuudha daawwattoota keenya seensa Bosona Subbaa Mannaa gashaa kana keessatti odeeffannoowwan jalqabuma bifa kaartaatiin seensa irratti kaa'amaniiti kan jiran bifa kaartaa kanarratti ammoo iddoowwan akkamii akka jiran biqiltuuwwan akkamii kan bosona kana keessa jiran akkasuma odeeffannoo lama laachuu hin danda'an jechuudha tajaajilawwan garaagaraa bosona kana keessatti reetariitti nam daawwachuudhaaf dhufee argachuu danda'u ni jiran ijaa ta'eef eessatti maaltu argama waan jedhu sana salphaadhumatti odeeffannoo gabaabaa ta'e seensa irratti argachuu ni dandeenya jechuudha daawwattoota keenya isa sana argannee jirra kan itti aanu immoo egaan daawwachiisaa keenya waliin maalidha maal nu daawwachiistu jennee gaafannee jirra kottaa nuun jedhanii nu somatanii jiru ijaa ta'eefu nuun daawwannee isin daawwachiisuudhaaf qophii xumurreerraa isinis bakkuma jirtanitti akka nu daawwattan jechuudha kan isin affeeru turtii gaarii bakka jirtanitti nu waliin dabarsaa nu daawwadha. daawwattoota keenya kabajamu egaa Bosona Subbaa keessattidha kan argamnu jalqaba seensarra namni kamiyyuu gaafa ol seenu jechuudha hubachiisni jira hubachiisni kun ammoo bineensi hamaan bosona balleessu qabamee as keessa jira akka hin miliqne eeggachaa ilaalaa jedha kanaaf bineensi kun maali dhalaataa waan jedhu sana ilaaluudhaaf iddoo sanatti argama baay'ee sodaadheen jira garuu ammoo bineensa akkamitti laata kan tariitii bosona balleessu waan jedhu sana ammoo arguuf muddameen jira jaateefu as keessadha kan inni jiru mee haa ilaallu waliin. Bineensi humtuu natti mul'achaa hin jiru fuullee yookaan ilaaltuudha daawwitiidha kan natti mul'achaa jiru daawwitii kana keessatti immoo ofidha kanan argeetiin jiru jechuudha. Kanaaf maay dhalaataa waan jedhu gara boodaatti kan isinitti himnu ta'a jechuudha. ergaawwan namoota sata'anii turistota bosona kana daawwachuudhaaf dhufaniif darbu keessaati jalqaba irratti iddoo kana daawwachiisuudha jechuudha yookaan ammoo bineensa as keessatti argamu kana daawwachiisuudha jechuudha bineensi as keessatti qabameetiin jiru kunis jalqaba irra rifadheen ture ilaaluu dadhabeen ture garuu ammoo achuma keessatti ilaaltuudha yookaan ammoo daawwitiidha jechuudha achi keessatti daawwitii sana keessatti yookaan ammoo ilaaltuu sana keessatti of arguun diinni bosona lafa kanarra jiru dhala namaa akka ta'e agarsiisuudhaaf jechuudha bosonaaf diinni dhala namaati waan ta'eef bosona kunuunsuu eeguudha qabna jechuudha kanaaf daawwannaa keenya itti fufna nu waliin kottaammas irrikee baay'ee tullufi mukeeni seensaratti odeeffannoon jiru ni jira barreeffamanii garuu mee maalumaatu jira waan jedhu ammoo itti gaafatamaan Bosona Subbaa Sabbataadha obbo Shimallis Taliilaa odeeffannoo nu laatanii kanaaf isaan wal agarreetu sana booddee waan jiru sin daawwachiisne jechuudha daawwattoota keenya nu waliin kottaa akkam jirtu obbo Shimallis fayyaa jirtu nagaa jarraa 15ffaa keessatti bosona hundaa'edha. Bosonichi akkuma ilaalaa jirru altituudiinsaa ol ka'iinsisaa naannoo 2000 fi hanga 3385 kan ol ka'u lafarraa jechaadha. Kun immoo kan agarsiisu altituud reenjii bal'aa kana keessatti akaakuun bineensi bosonaa baay'een jiraachuu akka namatti mul'isudha. Haaluma kanaatiin bineensonni hoosituun naannoo
40 ol akka jiranidha kan qorannoon agarsiisu. Akaakuun bosona biyyattii kana keessa jirus naannoo kana keessa naannoo 168 keessa'u bosononni biyyattii kana keessa badaa jiran jedhamanii too yaadaman heexoon, ejersi, birbirsi, waddeessi isaan kun hundinuu naannoo kana keessatti bal'inaan akkuma silaa argaa turtan sana kan argamudha waan ta'eef gama biraatiin simbirroota naannoo 200 olutu jira. Nan hima waa'ee kee callisuu argee Oromiyaatiyya biyya hayyuu qaroon biyya goonni mi'irree dachee kiirraa margee nan hima qabda seenaa cima nan hima qabda seenaa cima. Qabeenya guddaadha naannoo kana keessa kan jiru. Inni kunis riisarchii adda addaatiif yuunivarsiitiiwwan keessaa fiilmii adda addaa hojjechuudhaafis iddoowwan hojiin guddaan paakeejiin bosonaa guutummaan guututti hojii misooma bosonaarraa hanga indaastirii bosonaatitti hojjetamudha. Inni kunumtuu qabatamaatiin amma haala ilaalaa jirru kanaatiin wal qabate bara 1900 irratti warshaan naannoo kana keessatti Mr. Otto kan jedhamu German Austrian Entrepreneuritiin kan hundaa'e jira. Inni kunis almost waggaa 120 ol naannoo kana keessatti akka hundaa'edha kan dubbatamu. Buufanni biqiltuu naannoo kana keessatti bifa ammayyaatiin bara 1949 misooma bosonaa biyyattii kana bal'isuudhaaf kan hundaa'ee jira. Isaan kun hundinuu iddoowwan namni kamiyyuu dhufee uumama naannoo subbaa jiru kana iddoo ittiin bohaaruu danda'udha. Edda waa hunda ilaalanii booddee immoo iddoo itti boqochuu danda'an waanuma jirudha. Egaa iddoon qophaa'ee jira. Kaampsaayitiin namni piraayiveesii barbaadee kaampsii irratti qubadha kan jedhu yoo jiraate ta'e kaampsaayitiiwwan 3 qabna. Asittis kaampaayeris qabna, kaampsaayitis qabna, individual roomis qabna kan gareedhaan dhuunfaanii kan wanni bashannanuu danda'an, buluu danda'an haala kanarra jirra. Egaa subbii yaada muraasatiin ishee kana fakkaatti. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya Subbaa irratti argamneeti kan jirru jechuudha. Kanaaf daawwannaa keenyaa taasisnu dubbii keenya irratti bosonni jijjiirama haala qilleensaa wayita ammaa kana addunyaa keenya qoraa jiru firree deebiidha jaateefu tokkoon keenya bakkuma jirrutti biqiltoota otoo dhaabnee biqiltuu tokko lamarraattiidha kan ka'u gaafa walitti qabamudha kan bosona arginu jaateefu addunyaa teenya rakkoolee gama kanaan dhufan irraati baraaruu akka dandeenyudha jechuudha. Maaliifuu qilleensa mijataa ta'ee haala nama hawwatudha jaateef jechuudha. Uumamadha iddoo kana kan jiru jaateef jechuudha. Nooriin tura ammas bakkuun jirtu. Mukkeewwan durii qabanii Itoophiyaa keessatti baay'ee beekaman hedduutu as keessatti argama. Isaan keessaa gaattiraa biyya keessaa inni jennu kun conservationiif jedhamee jaarraa 15ffaa keessa kan dhaabbate keessaa inni kun isa tokko. Inni xaansee jiru birbirsa akkuma argitan birbirsillee asitti baay'inaan argama Bosona Subbaa keessatti. Inni xaanu muka gurraacha yookiin buraayyuu kan jennu yookiin hoomii kan jedhamullee bosona kana keessatti baay'inaan ni argama. Ejersillee kun mukkeen biyya keenya keessatti beekaman keessaa isa tokko baay'inaan bosona kana keessa doomineet godhee kan argamu isaan kana. Mukkeen gosa hedduutu jira. Mukkeen kan jedhaman 167 oltu. Akaakuun isaanii kanaa oltu galmaa'ee jira bosona kana keessatti. Kunaafal bunike Oromiyaa madda galii biyya Oromiyaa alabdi rakkata Oromiyaa tiyya Oromiyaa. Bosonni kun amma umurii dheeraa qaba. Afrikaa keessatti isa jalqabaati jenneerra. Jaarraa 15ffaatti jalqabeetti daangeffamee kan eegamaa ture. Yogguu akkas jennu the oldest park in Africa yeroo jennu impressionii guddaatu isaanitti dhagahameetu gara kana dhufu. Keessumaayyuu turistoonni biyya alaa warri biyya keessaas dabalatee jechuudha. Miirri isaan qaban mukkeen gurguddaa kana yogguu argan dhuguma bosonni kun umurii dheeraa qabaachuusaa kan isaan nutti agarsiisa. Haalli dhaabbii isaallee haala namni dhaabeeru fakkaata jedhanii yeroo dubbatan ni jira. Inni gara biraa bosonni kun magaala guddoo biyyattii Finfinneetti dhiyaatee akkas argame haga kanatti eegame taa'umsaallee baay'ee isaan ajaa'ibsiifata. Ani ajaa'ibsiifatu turistoonni. Addatti mee biqiltuuwwan kanneeniif kunuunsa yookaan eegumsa taasisanii jira keessattuu umurii haganaa lakkoofsanii jiru waan ta'eef dhaloonni itti aanurree haga danda'ameen seenaa dhaloota itti aanuuf seenaa kana tursiisuudhaaf. Gaattiraa biyya keessaa kan jennu kana birbirsa kan jennu hoomii dabalateellee heexoo mukni jedhamullee jira.
waddeessi naannoon kun ol ka'iinsi isaa waan 2,500 ol ta'eef naannoon kun muka waddeessa jedhamuuf baay'ee mijataa miti guddina isaaf. Garuu warreen kun arfan warreen dura sanitti arfan asitti baay'inaan ni argamu. Isaan kanaaf eegumsi addaa ni ta'a. Yeroo dhaabbii biqiltuu adda addaallee dhaloonni itti aanu irraa baratee mukkeen biyya keenya keessaa badaa jiran jedhamee waan akkuma addunyaattu dhaabbanni IUCN jedhamu galmeessee waan jiruuf xiyyeeffannoo addaatiin akka ittiin fayyadamnellee qoraaniifis ta'e ijaarsaafis ta'e waanuma kamiifuu akka ittiin fayyadamne dhorkaadha kun seerri biyya keenyaallee dhorkeetu jira. Dhaabbattoota biyya alaa jiran kanaan eegumsaa irratti xiyyeeffatanii hojjetan jiddu galeessa godhatee jechuudha. Oduma kufeellee ofiisaa achiitii kaasanii fayyadamuun dhorkaa akka ta'e namoota dhaloota itti aananii dhufanii barsiifama. Eegumsi jabaatu taasifamaa fi jira bosona kana keessatti. Jiituu bonaaf gannaa kan uumamaan tolte jannata arjiitti kamtu siin qixxaate qabeenyaa kee gamtaan eeggannee guddifnaa duree ta'uu kee addunyaaf mul'ifnaa. Iddoon amma itti argamu kun ammoo egaa fincaa'aa uumamaati jechuudha. Bosona Subbaa sabbataa kana keessatti kan argamu biqiltoota uumamaan jiran kan bosona isa taasisan qofa osoo hin taane sagaleen bishaanirree akkasuma ni jira jechuudha. Lagni akka jirutti wayii halaalaa jechuudha. Garuu akka daawwachiisaan keenya natti himetti bishaan kun bishaan uumamaan jirudha. Waqtii gannaa eeggatee akka dhufudha jechuudha. Kanaaf egaa iddoowwan hawwata turistii keessaa waamu waqtii gannaatti iddoo kanatti nama hawwatan keessaati iddoon kun isa tokkodha jechuudha. Ammas daawwannaan keenya itti fufa jaa ta'eef bakkuma jirtan turtii keessan nu waliin taasisaa. Bakki kun Jaanoo Kaampsaayit jedhama. Iddoo turistoonni deemsa kana deemanii dhufanii aaratti galfatanii deemsa itti aanuuf of qopheessan. Inni gara biraan immoo iddoo turistoonni dunkaanaan bulan akkasumas immoo iddootti nyaatallee dhugaatiillee iddootti dhuganii aara galfatanii darbanidha. Moggaasni maqaa kanaa Jaanoo Kaampsaayit kan jedhamee fi mooticha Haayile Sillaasee dur iddootti dhufanii keessummoota biyya alaallee biyya keessaallee keessummeessaa turanidha jedhamee waan yaadamuuf maqaa isaaniitti mogga'ee ture jira. Kan qophiin sonaa keenya akkuma itti uffattedha kan jiru Bosona Subbaadhaatti kan daawwachaa jirru. Maashinni na duubatti argitan kunis egaa maashina bara 19 duwwaa iddoo kanatti hojii eegalee akka ta'e odeeffannoo argadheera. Mee bal'ina waa'ee maashina kanaa akka nutti himuu fi hojiilee iddoo kanatti hojjetamaatti jiran maal ta'e waan jedhu ammoo Balaa irraa kan dhageenyu ta'a jechuudha. Balaa maashinni kun yoom dhufe naan jettee sirri? Maashinni kun maashina muka baqaqsu yeroo jalqabaaf biyya Itoophiyaa keessa kan galedha. Kanaan dura isaa dura maashiniin tokkollee maashinii muka baqaqsu biyya keenya keessa hin turre. Yeroo ammaa kana turistoonni akka daawwataniif qofaaf kan as keenya jirru namicha Mr. Otto jedhamutu biyya kanatti fide bara 19 duwwaa. Maashiniin kun asirraan kunoo qoraan asiin itti namma. Asiin itti naqamee booda abidditti boba'eet qoraan kan hafteen isaallee argama kunoo kan dura ittiin qoraan itti nam'ee boba'aa ture ittiin hojjechaa ture. Isa booda asitti bakka itti qoraan boba'udha. Isa booda naannoo sanaan bishaan iddoo bishaan itti kuufamu jira. Bishaan sun ho'eet giironni maashinii kana akka socho'an akka naannaan taasisee iddootti muka baqaqsan maashinoonni muka baqaqsan akka hojjetan taasisa yeroo sanatti jechaadha. Bishaanichi yeroo ho'u akka bakka boba'aa jechuudha. Sababoota kanaan kun akka naannoo taasisaa jechuudha. Chingaan kun. Isa booda maashinoonni achi jiru. Maashinoonni muka baqaqsan immoo maashinoonni achi ol jiran kunoo darbii kanaatiin ol irra jiran jiru. Achitti akka mukni baqaqu taasisu jechaadha. Dubbadhuus yoom dhumaa
Kabajamtoota daawwattoota keenya egaan qophii sona keenyaa hordofaati kan turtanii waan nu hordoftaniif hundi keessan galatoomaa isiniin jenna. Egaan turtii keenyaan akka waan bareeda ta'e agartan daawwattan abdiidha qabna. Bosona Subbaa Sabbataa kana keessatti egaan wantoonni argaman biqiltoota adda ta'an kanneen garaagaraa isin daawwachiisneeti kan turre. Darbees ammoo bosonni Subbaa kun egaan guutummaa guututti gara hektaara 9,500 akka ta'edha. Bosona kana keessaa ammoo kan biqiltuun irratti argamu hektaara 3,500 akka ta'edha odeeffannoon argadhe kan mul'isu. Kanaaf egaan isinis dhuftanii daawwattanii jirtu taanaan waan bareeda ta'e arguu akka dandeessanidha jechuudha kanan na abdadhu. Bosonni Subbaa Sabbataa kun akkanattidha kan jiru. Bosona Subbaa Mannaa gashaa ammoo gara bulchiinsa magaalaa Hoolotaatiin daawwattanii jirtu ta'e akkanuma waan bareeda ta'e waan miidhagaa ta'e daawwachuu akka dandeessanidha jechuudha. Caalmaatti miidhagsuudhaaf hawwata turistii taasisuudhaaf turistoota biyya keessaa darbeessamuu turistoonni biyya alaarree dhufaniitoo akka Itoophiyaa qabeenya uumamaa babbareedoo akka kana qabdu akka daawwataniif egaan nuunis waan nurraatii eegamu bahachuudha kan qabnu jechuudha. Dhufnee daawwannee galii argamuun tariitti iddoo kana misoomsuun hin danda'ama waan ta'eef hundi keenya haa daawwannu jenna. Torbee iddoo biraatti sin daawwachiisna daawwattoota keenya kanarraa goolabnee jirra. Nagaatti. Nan hima waa'ee kee callisuu argee Oromiyaa tiyya biyya hayyuu qaroon biyya goonni mi'irree dachee kiirraa margee nan hima abda seenaa cima nan hima abda seenaa cima.